Xumurri garee shororkeessaa shanii ga'e. Godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Ukkoo Qorkee qaamolee nageenyaan opereeshinii humna waloon gaggeeffameen miseensota shiftaa shanii harkaan qabuun kaan ajjeesuun meeshaalee waraanaa hidhannoo mudhii shan diinarraa booji'uun injifannoon galmaa'eera. Shaniin tibba darbee akka wal lolaa turte hundi kan beekudha. Wal qoodinsa marroo fi jaalsanyii gidduutti uumameen gareen jaalsanyii hedduminaan harka kennachaa akka turanii fi kan jaalmarroo tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiraachuu dhaga'ameera. Marroon nagaa buusuu waan hin barbaanneef qabeenya biyyaa fi uummata saamsisuuf ergamtoota isaa bobbaasaa jira. Haa ta'u malee raayyaan ittisa biyyaas warreen nagaan harka kennachaa jiran simachuun kanneen dhageettii dhabuun saamicha irratti bobba'aniif adabbii kennaa jiraachuu odeeffannee jirra. Shaniin adabamaa jirtu godina Shawaa Lixaa qofa osoo hin taane godina Qellem Wallaggaa bakka albuuda warqee yeroo hataa jiranitti gareen ergamtoota shororkeessitoota shanii 135 qabamuun raayyaan ittisa biyyaa beeksiseera. Manneen shanii Oromiyaa keessaa raayyaan haxaa'ee baasaa jiraachuu odeeffannoo keessoo miliqxee nu geessee jirti. Imalli shanii duris ummaticha iraarsuu fi gidiraaf taasisuu irraa kan hafe Oromoo akka hin fayyannee beekamaadha. Kanaaf immoo raayyaan ittisa biyyaa biyya isaa kabachiisuuf ciminaan hojjechaa jira. Itoophiyaan biyya kabajamtuu fi ulfoo dhiigaa fi lafee ilmaan isheetiin tikfamtee dabarfamtee nutti kennamtedha. Kabajaa fi ulfinna biyyi keenya qabdu kana har'as gootichi raayyaa ittisa biyyaa gootummaan tiksee dhaloota dhufuuf dabarsuuf hirriba malee hojjechaa jira.